jabdu janfuusise eega guyyaa intala galchanii manatti namtichi guyyaa tokko abbaa kanaan jenne bardu beejeemati beek abbaa kana jaarsi guyyaa tokko odeysi intalatiyya akkam gurbaan akkam amallisaa akkam je'e abbaan mucaa wal taatanii wal bartanii ni'ma rajulu jette waa nama jabaadha waa dhiiraa laakiin guyyaa tokkollee huccuu teenyallee xarafa oliin qabne jette dubbi jabaa beek dubbi cimaa beek ati ufira dhaabii ilaali maaltu namticha kana intala dubraa irraanfachiisee laaluu qabda malee qofluu qofaan masii galee atillee mee uf godhi odosti taate akkamiin laalta kana himannaan tun hoggaa nabi Muhammad bira geesse sallallahu alaihi wasallam namtichi rakkoo uume firraa abbaan himate yaaman mee akkamiin salaat akkamiin qaraat halkan guutu salaanni halkan guutu quraan akkamiin katabta halkuun katabta amma namticha kana fudhachiisu aboo quraanni kunis waa akkanan ta'u guyyaa sadii deebis torbaanii deebis baatii deebis salaata kanammoo salaatis rafiis egaa halkan guutuumi oofanii dirqitti guyyaa torbaan kanaa fi yeroo guyyaa tokko soomanni kas guyyuu soomanaa beekin mas guyyuu aduu rabbi baatu guyyaa tokko soomanii guyyaa tokko furii jedhanii dirqitti sirreessan waggaa xiqqoo umriin isaa deemtee dadhabate salaata halkan guutuu salaatanii dadhabee soomana sanis dadhabee quraanas dadhabee quraaninis nama jala humni dardarummaa deemte waanuma galgalatti salaatunuu guyyaa qo'atuu mudate maal jee booda leeytanii qabiltu rukhsata rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam waysilaa waan nabiin gaafa sannaan jee qeebale maaliin qaba jee diin akkuma nu kenname qabanna goggoganii goggoysanii dhamarraa fixanii hammeeysanii waan akka buttuu takka fakkeessuun bareedaame bulguu mooma buttuu janiin akkas fakkeessuudhaame diin rabbii laafaa nu kenne akkasuma deemnaan yoommoo ni jabaadha jette ni injifatamta akka namtichi kun injifatame kana injifanta